sabummaa sanirra gajjaarate biyya walaba akkuma har'a gartee addunyaan kun guutuun sabaaf sablammii isa keessa jirtu gartee waraqaa eenyummaatiin jiraachiftu sanitti addi bilisummaa Oromoo saba kamirraa jibban qabu garuu Oromiyaa walabaa ijaare isii Oromoo taatu isii gartee daangaansi akka Rooppiidoon gurgurate خليه إساسا نجاره برمدوم ما دانغاسي خبتشيسه أكسب من أورمو خيسات مرجع هيري مرتيفنا أو في جرات سن إجارة شوبربات غافي أورموتيس وانتيني كابسوا جرو فوابيرا متي مرة نران تنقرتي جرينيا متى صادت أبي متي وخاهم بوسن أورميا خيساتي بنين سام فرومي جرات شجرو غافا دابلين أورمو كمو بليسوم نرّا بوسن أمال غوتن جت سنتي بنين سدقلام بليسوم سجدي أرجعرو هيري أمة أورمو مرتيس ورجعت جرات شو مالف وان تو وراني كم بوسون جروتة إنقدر كولني ربي يوان جري توريك أبا غافا بارلمان رتفانو غافا دبتوچو هنگا جيجات ديم تلو لولا مرجع كبدي غرو الرئيسين ديبته إساكس دريولت على أورومو غتشي بستي أبليران أكلوني تك على جرتي يجودا كنافي موتوم موتون تاني شفتا والغرميسي جلا هم غبات جنسايتي أمة أورومو رراوچا جرو خنا وراني بلسما أورومو نيسني بقاسا كليس بيجي في غجي تريجو أرمو كراكت فنيام بنفنة هنگا فيكت ديامي لولا جراجو سامبر دبري دينگد غافا إسا مري أرارات جراني كشل بوت أوفيساني تيرغتن غافا غلطنتي دينگد غرتي خونو چانچو خيس مونتي راوتامي أرغا جرتا خوني إزتي ناناو فنفنة سلولتا لغتافو لغدادي كنين كنفكاتني رتي وانتا إني غورا jur dinis firris tolche bareche biya kana kaysattis waraanni bilisummaa Oromoo wanti ummanni Oromoo ballaan beeku qabu tokko yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo jibbaani hannaafis hin baane kanarra garuu maqaa waraan bilisummaa Oromoo nyaachuuf gartee bakkoota garaagaraatti malaa jiru obboleeyso manni mee obsi taragaagay waraanni bilisummaa Oromoo gabaabumatti wanni ummanni Oromoo kamuu beekuu qaba isa gartee eegee qaba nama nyaata nama jeesa jedhan san osoo hin taane isa haadha Oromoo isii gartee arraan tana haadha qoraanii jettee alagaan gadhiita arraan tana saama wanta kaa hubannu mootummaan kun otoo mootummaa Oromooti ta'ee jaal odaa koo gaggabaabsaatii xiqqoo si ibsannaa kennitu yaani xiqqoo carraa namaa kennaa deemna waan ta'eef ibsa erga gabaabaa irratti kenni gaggabaabsi jechoota ijoo fayyadame jechuu barbaadeetan itti fufi. Okay. Waan gaafattu kanarratti tokko gabaabaa waan takka qofaan si himachirratti mee wama gabaabaa wayin si gaafa adeemsa Jawaar kana waraanni bilisummaa Oromoon deeggaraa. tokkoffaa irratti ayee galatoome wanni ati beekuu qabdu tokko Piroofeesar Mararaa Guddinaa nama gaafa mallas gartee aangoo dhangalaasin biyya tanaan qabadde yookaan gartee biyya tana irratti nabbaa ta'ee nama qabsaa'u ture keessaa impaayera Itoophiyaa tana dhiisiiti Afrikaa tana keessatti nageenyi jira inni jedhuufi kun nama of sossobe guyyaa dhimmoo ilmi namaa tokko dhalli namaa kan sammuu qabu of sossobuu hin barbaadu kanaas immoo abbaan barbaade waan barbaadetti amanuu danda'a waraanni bilisummaa Oromoo Jawaar karaa kana deemte karaa san deemte dhimma irraan qabu garuu wanti inni barbaadu tokko waraanni bilisummaa Oromoo karaan nagaa Oromoo baasa khalees Oromoon wayyaane biyya galchite garuu deebee impaayera Itoophiyaa jala kufte gabra gartee gabraan gabroome jalatti irra Oromoon gabroomaa jirti jechuudha gabri gaafa gabroome immoo hamma si gabroomsun beeku jechuudha kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo adeemsa Jawaaris ta'e adeemsa warra karaa nagaatis karaatti barbaadeen qabsaa'uu danda'a garuu ilmi Oromoodhaa irratti maaltu na baasa jedhee maaliin hin cape maaliin hin gartee dhiitamaa jira jedhee itti amanuun mirga uummata Oromoo duwwaadha kanuma tokkummaa. Hayyee galatoomi yeroo carraataan walitti deebina amma waliin ga'u jecha sa'aatii qusannaa Mr. Gaadii miyuutii irraa baafadhu carraansi ga'ee jira. Nama tokkummaa. Gaafiin jalqabaa ati waraana bilisummaa Oromooti moo mootummaa deeggarta moo Jawaar deeggarta waan jedhu irraa kaan. Adda bilisummaa Oromoo 2013 irraa hanga 18 deeggaraan ture achiin booda inni isee. Amma maal deeggartaan? Amma ummatumaaf sagalee ta'a malee ummata kiyyaaf jara sadanuun deeggaruudha. Jawaar interview kaleessa taasise dogoggora qaba moo sirrii taasise akka keetti? Jawaar dogoggora qaba. Fakkeenyaaf kanneen dogoggora jettee ilaalte maaliif? Fakkeenyaaf gareen isaa waggaa taree fakkeenyaaf Obbo Baqqalaa Garbaa garee KFO keessa paartii deeggaraa sanaati warma paartii kanaati itti aanee Mararaan illee akkuma sana Baqqalaan Jawaar illee akkasii Baqqalaan illee obbo Maanno intini Mararaa Guddinaa illee waggaa taree gadhiisnee turree KFO waan jedhamee jedhanii turani beektaa Jawaar illee dhaaba kana
akkuma sanatti waan dhiisanatti fakkaata amma waan dhagee wanni dhufe hin beekamu ammoo biyya kana bara 2019 nu bira dhufe as 2022 moo 2022 nu bira dhufe abiyyiin ijoolleen gaafii gaafattee naan abiyyi si maal naan obboleessa biyya naaf turuudha kashiranatti xaxee waa hundanatti godhee jedhe warra naa waliin dalaguus jecha sanallee jedhee ture agalatoomu xiqqoo dogongora kaleessaa keessatti wanni nu sarraa dhageenye waan sarraallee eegamu miti jechaadha. Inni beektaa? Dogoggoroota jettee fakkeenyaaf dogoggoroota sana maqaa dhayinuu kaasii jechoota wantoota. Fakkeenyaaf wanni inni jechuu barbaade namni tokko amma fakkeenya Jawaariin akkuma isa jaallatu tumman Oromoon guutuun jaallatti Jawaaruma kana. Akkuma biyyiin jaallatanutti irra caalaa Jawaariin jaallatan natti fakkaata. Akka yaadutti akka jetti fakkeenya kana maa tokkotti yaadu. Wannan siin jechuu barbaade walumaa galatti jechinni dubbate waa'ee haadharraa sun dubbate xiqqoo dogongora bakka sanarratti. Maalifi mee wama si gaafadha ayyuu dogoggora saayyuu amma bakka itti deebina biyyi Itoophiyaa jedhamtu diikomtee burkutoofteetti jedhe dhugaadha burkutoofteetti biyyi Itoophiyaa ka burkutoofte abiyyiin fituun ta'ini warra sajalee dalayduun xiqqoo isii rakkoon jijjiira bakka tokko kanaaf sirrii jedhee jechuudha diigamteetti jechuudha diigamne amma abiyyi nama cimaadha mataa isaatti biyya kana bulchuu danda'a geggeessuu danda'a kijiba walitti naasofnu naman qabu namni kun warra isa jalee dalaguutu eega naman qabne biyyattiin diigamteetti jechuudha jijjiiruu danda'a kaasirratti fakkeenyaa inni jijjiiree nama addaan oofee bakka kamtu rakkoo qaba jedhee kutaalee Oromiyaa keessaa kutaa 11 irratti Oromiyaa keessaa bakka kam rakkoon jira milishaan bakka kam uummata miidhaa jira bakka kam immoo kaardiin giraa irratti bakka akkasii kaardiin gibiraa 200 yoo ba'e 5,000 bakka kanatti irraa fuudhan isa jedhan irratti ila akkas godhatti amma fakkeenyaa fi sana sammuu makee keessatti xiinxalli diigamte moo diigamne waan jedhu dhumaa fi kaleessa burkutoofteetti waan inni jedhe isaa irratti maal diigamte moo diigamne gabaabsitee biyyiin diigamne fakkeenyaaf Adaanecha Abeebee akkasumas nama arrabsiti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi Abiyyi magaalaa Finfinnee qofa bulchaa jiru jedhe kana akkamitti ilaalte? Suni team laayitii jiraataa jedhi malee bakka kanatti dhugaanatti hin fakkaatu kunillee anaasaan hin gadda garuu Jawaarii wanna tokko mormiillee ageessu uummata kana bulchuuf illee adeemu haala sirna siraata wayitiin haala bareedaa wayitiin akkuma duraanitti tuwaasa jedhee maaliif siin jennaan nu balleessuu ta'a jarri kun yoo wal lolanii rakkoon gara hundarraa nutti dhufe dhiibbaan guddaan nutti dhufa malee maatii keenyatti bakka hundarratti Oromiyaanuma irratti fakkeenya ollaa keenya ka jiraatu Amaaraa Tigireedha sabni kun saba nu nyaachuu nutti deemu jechaadha Jawaarumatti sa'a kanatti Jawaarirraa giffiin akkanaa yookiin jecha akkanaa darbachuu isaa irratti akka nama jimmaa tokkotti mitiyan nama isa baay'een jaalla nama kabajuu biyya kanattu gizee 4 nama suuraa waliin kaane nama dhufe nama jaalladhu abiyyiin illee kuma kanatti asitti argine waliin turree gaafa inni dhufe staadiyoomii kana turuu nu bira turee bahee nama sa kabajnu nama sa jaallannu maaliif siin jennaan kun haasaan akkanaa sida waa'ee nugusummaarra waa'ee biyya bulchummaa waa'ee akkasii irratti ibsa akkasii kennuun isaa dogongoraa jechuu makiyya akka kiyyetti. Okay. Jawaaritu aangoo qabate jettee yaadda? Jawaarii ituu Itoophiyaa bulchee wayyuu ituu Oromiyaa bulchee bareeda ture. Oromiyaaf qoricha ta'a. Namni nu faamu. Itoophiyaa eenyuuf kennita? Itoophiyaa kana abiyyumtitu bulchee bareeda. Bakka sanatti ammallee gandummaadha jenna maaliif jennaan? Bakka sanatti ammallee maaliif jennaan? Galatoomi carraa gaggabaabsinee waliin geenyee kaanee lamii deddeebina waan ta'eef galatoomi. Abdurrazaaq Miyuutii irraa kaafadhume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بقنا قاعد نفتح بارتي كم ديك قرتا خليسا أس بارتي أنت بينهم لي هدوء لتدور عجرا وانت بي بارتي بدأنا كان بيا بولشاجرو إسا أبي دكتور أبي أحمد علي يمكن دكتور أبي أحمد أبا فيتا بدأنا ديك قرتا كان إني بولشان كورة جتوانا من تقبدا nana manafan akkasana iyyaa ture balleessa qaba jedhee nama manafan iyyaa ture abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a siyaasa isaas gurgurachuu danda'a garuutiini waan kakka'an keessatti Jawaar yeroo kana inni kaasuu qabu kanamo kanaa miti kan jedhuufan yeroo kana kan inni kana kaasuu barbaadeef qaawwa argateetu qaawwinni argate qaawwa sabaatii miti qaawwa diinni bante qaawwa diinni urte keessa deemanii
saba laammeessuun saba salphisuuf deemuun kun siyaasa uummataatiif osoo hin taane siyaasa ofii jaallatamuudha ofii of faarsuudha godhameedha. Neetworkiin koo dhaabbachuu danda'a yoon bu'ee deebisii wal nagalchi lafa qawwee keessan galaa jira. Inna kanaafu kan inni godhe interview inni godhe yeroo inni eeggate godhe kanaadha. Nuti Moditara manatti mul'anne abbaa taate yeroo tokko dhiifama naa godhaati moditara remove godhadha naa obsaa gaafii tutuun darbiin moditara remove godhadha hundi keessanuu dhiifama naa godhaa warri na jala jirtanuu Neetworkii isaati tokkummaa nabuu sana deebisii jechaa ture. Moditara argeera moditara waan ta'eef userii hin faana moditara koo qabutu jira. Okay, now some monitor and kafataira. Monitor argera, monitor buuse malee network isaamiti. Natti mul'anne abbaan monitor sana. Eenyuun taanaan ila. Akkuma yeroonan ijoollee abaa woboo deeggaran keessummeessu akkuma warra Jawaar deeggaran keessummeessu niyyi warra Abiyyi deeggaranus keessummeessu habibi. Dirqama yaada kee deeggaruun qabu bar. Maal ta'e uummanni maal ta'e dirqama abaa mootummaa deeggaruun qabu bar. Sinii galee? Abaawwan dirqama mootummaa deeggaruu qaba jetteetti duulta taanaan ati doodaadhaati iyyuu deemtee yaalamuu barbaaddaa jechuudha. Ani ijoollee woboo deeggaran kunuun as keessatti argaa jirta kan mootummaa deeggarus argaa jirta bar. Sirrii miti wanta kana. Wanni rakkoon isin keessa jiru yaadan jedhe qofa deemu isan deeggaru qofa deeggaru hin jedhinaa namaan yaada mataa isaa of danda'e qaba waan ta'eef itti fuuf Abdurrazaaq. Maal seete namni hedduun haqati dubbattuuf yookiin badii waan jiru yoo dubbatte moditara dikana amallatti argeen ture moditara si buuse argeera maqaan ani wantin Abiyyiin deeggaruuf Abiyyi bulchiisni Abiyyi gadi buusu kan inni karoorfatee kaayyooffatee ol bahee akka itti biyyi bulfamaa jiru miti akka warri gadi jirtu biyya bulchaattu miti sana keessas darbee an akka mataa kiyyaatti wannin Abiyyiin deeggaruufi Angoon ilmaan Oromoo akkam buuneefan Abiyyiin deeggara. Abiyyi ilmaan Oromoo biraatti akka inni dabarsee buufan deeggara. Kanaaf na jibbani deeggarsi koo kanaan. Yoo deeggari namni si akka kiyyatti waan si jibbuuf hin qabu si jaalladha akka kiyyatti sababan si jibbuuf hin qabu. Fakkeenyaaf biyyattiin bartanii 70 mootummaa kan jirtu jedhe Jawaar Mohammad waan kan akkam jetta. Persantiin 70 yoo Abiyyi kan jiraanne waan Keeniyaa ta'uuf hin qabunni. Persantii isa 70 Abiyyi kan jirre sana keessa dhaqee jiraata ture. Wanni inni baqatee achi dhaquuf hin jiru tokko jedhe. Jarri kaanis immoo kaasanii ka'anii harka 70 oltu harka 70 miti 100 iyyuu jedhe. Kan kaase jira. 100 akka amma funyaanitti hidhannoo hidhanneerraa qawwee hidhanneerraa jedhani. Amma funyaanitti hidhatanii biyya 100 mootummaa kan jirreera galu seenuu maaliif dadhaban? Maaliif Oromiyaa boroo Wallaggaa keessaa akkamitti gadi ba'uu dadhaban? Kuni cabsuudhaaf siyaasa ofii gaggeeffachuuf waan godhanidha. Persantii 70 kan jarri jedhan siif himaa dhagaye. Persantii 30 persantii dhugaatteetu dubbate. Persantiin 10 yoo jedhe nan fudhadha maaliif? Faannoon kan inni qabattee jirtu jirti. Faannoon naannoo Amaaraa qabattee jirti. Abaa'oon Wallagga keessa qabatee jira. Naannoo Arsii keessas hin jijjira. Faffacee siinuma jijjira. Warri kun walitti cuunfamee harka 10 persantii 10 jedhani dhugaa dubbate jettee fudhatta. Sigalee persantii 70 gaafanni siin jedhu Sumaalee jechuun bal'ina lafaatiin Sumaalee jechuun akka Itoophiyaatti bal'ina lafaatiin isa lammeeffaadha. Siifan himaa. Akka uummataaf akka lafaatti Oromiyaan tokkoffaadha. Ittaansee akka uummataatti warra Amaaraati. Warra Amaaraa keessaa magaalaa babaadiyyaa waan arge malee magaalaa gurguddoon harkuma mootummaa jira.
hololaan jarri haqa Bahar Dar qabatan isas persentii rakaa akka dogoggora ta'edha jechuudha walumaa galatti sirrii miti jechuudha. Kun sirrii akkin taane inni eessa taa'ee dubbataara kan jedhu qofa fudhattee gahaadha. Biyya mootummaan jarri deeggarre. Dubbataa deema. Gaggabaas Finfinnee dubbataa deema. Magaalaa. Okay. Asat. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee akkasumas Abiy Ahmed fi namichi Amaaraa magaalaa Finfinnee qofa bulchaa jiru. Dubbii kana ija kamiin ilaalta dhugaadha? Kuni jara bulchaa jira. Infaalleessa akka jarri bulchaaranu ragaa bahu gar tokkoon immoo Oromoon biyya bulchaan jiru jechuun wal faalleessa. Haa ta'uutiin Oromoodha kantiibaan Adaanech Abeebee Oromoodha kantiibaa magaalaati. Xaqlaay ministeerii biyyattiiti. Finfinneen immoo magaalaa guddootti teessuma federaalaa waan taateef sirriitti to'ataa hin bulcha. Hin to'ataa hin bulcha. Shimallis immoo bulchiinsa naannoo Oromiyaati. Finfinneen galii addaa Oromiyaaf akka galchitu beekamaadha. Olla lafa Oromootis waan taateef waan siin keessa jirtus harkatti hin to'ataa hin bulcha. Kanaaf waliin bulchaa jiru. Amaarri jala jirtu waan jedhaniif Amaarri kan isiin jala jirtuuf gaggabaabsi naafanii jechuudha. Biyyattiin burkutoofteetti diigamteetti waan jedhe sana akkamitti ilaalte biyyi dhuguma diigamtee? Abdurazak. Biyyi tokkoffaa siimeera biyyi diigamteetti kan jedhu gaafa nan nagaha. Hin nagahamu? Itti fuf. Namni biyyi diigamteetti jedhu mootummaa qeeqaa jiru kana biyya isa harkaa haftee haga isiin dhumtutti dheebuu dhiisee harkaan fudhatu diigamteettootiin gara kamiin diigamte biyyi kan diigaa jiru eenyuudha? Kan diigaaru eenyu? Kan diigaa jiru isuma diigamteetti jedhu diiguu fedha waan ta'eef diigamteetti jechuun naman dinqu iddoo kanatti jechuudha. Kijiba ta'u wanti ilaaltu kanarraayi. Somaalee dhaqanii araarfatanii kadhatanii araarfatanii Somaalee akkamitti araarfatanii namni siyaasaa namni guddaan namni miliyoonaan lakkaa'amu jala yaa'u tokko dhugaa jirtu asumatti kijibaan dubbachuun hin ta'u. Harka jiraachuu isaatiif Somaaleen Masriin jala hiriirte Somaaleen Eertiraan jala hiriirte jabaadhu jedhaanii jirtu gaafa kutaanii Jubland jedhamu kutaan Jubland gaafa waraana mootummaa Somaaleetti bantee mootummaan Itoophiyaa jara humna qaba jara galgaalee mootummaan raana buuseedheetu mootummaan Somaalee Turkiitti iyyatti kadhattee akka biyyi ittiin araaramu akka wantundi tasgabbaa'u kan isiin goote kana ta'u etuu quba qabanuu akka biyyi kadhatee dhaqee araarfatetti dubbatu kun biyya otoo diigamtee hin kadhatamu abiyyi waan kadhatamuuf hin qabu biyya diigamtetti abbaa fedhe fidee kaa'a warri jibbaa biyyattii sanaa qabanu abbaa fedhe fidanii kaa'aniin siin jedha dhagaa yoo jiraatteef Galatoomi hin diigamne kanaaf Galatoomi sittan deebi'a Galatoomi carraa waliin ga'uudhaa fi yeroo nu ga'an jiru sanyii miyuutii irraa baafadhume. Tole tokkuma Galatoomi carraa waan alaatiif. Okay meegaa fi keenya jalqabaati gaa waraana bilisummaa Oromooti moo mootummaa biyya bulchaa jiru moo Jawaar Mohaammed seeqeen darbii godhee deeggartoota haaraan uumamaa jiru kana keessaa eessa jirtaati? Eessa jirta gaafa jiru kam deeggartaa? Ani deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo ABO'ti. Egaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo taate haasawaa Jawaar kaleessa taasise ija kamiin ilaalte ati? Yaa waan baay'ee odaan kaasee ture. Xiqqoo waan itti dabalu ni jira. Innis maayinni haasaan Jawaar kaasee kan yeroo isaa eeggatee fi kan haala waqtaa haalli biyyi keenya keessa jirtu Oromiyaan Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessa jirtu karaa kamiin iyyuu kan hubatee fi bilchinaan kan ilaale ta'uu isaan hubadhanii waan qabatamaadha waan hawaasni keenya keessa jiru jechuu barbaade. Biyyi diigamteetti jedhe Jawaar Mohaammed dhuguma diigamtuudha biyyi. Yaa'ee biyyi diigamuu darbee burkutoofteetti jedhe yaa'ee nan deeggera. Biyyi diigameera. Biyyi tokko biyya mootummaan tokko mootummaa biyya hoogganaa jiru kan jedhamu heeraaf seera qaba biyyi. Biyya sana keessa
namuu akka argee sa'aatii argee deemuu hin danda'u. Yeroo daangeffamaadha. Fakkeenyaaf Finfinneerraan ala sa'aatii 3 walakkaa booda deemuu hin dandeessu. Bakkoota garaagaraa akka garaa keetii socho'uu hin dandeessu. Ni qalamtaa. Butanii qarshii si gaafatu. So haala kana keessatti walumaa gala caasaa mootummaa waan dhuunfaa garee gareedhaan malee kan mootummaa itti waamama heeraaf seeraa akka hin taane ulaagaa mootummaa akka hin guunne kan akeekudha jechuudha ija siyaasaan gaafa ilaalamu. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed illee nama hidhannootti namanneedha. Nama waraana hiikkatu karaa nagaan marii nagaan qulqullina qabu taasifamee hiikkatu jedhudha. Ija kamiin ilaaltu waan akkanaa kanas? Jawaar Mohaammed nan beekaa miseensa hoogganaa KFO'ti. KFO'n paartii karaa nagaa qabsaa'udha. Dhaaban deeggaru wajjin waraana bilisummaa Oromoo ABO wajjin garaagarummaa xiqqoo qabaatan iyyuu malee akkaataatti Oromoof silence akkaataatti Oromoof waan tokko argamsiisantu kallattii garaagaraadha malee Oromoof qabsaa'u haa ta'u iyyuu malee ABO'n hiree murteeffannaa uummata Oromootti amana. KFO'n immoo sirna federaalizimiin biyyi sun dimokiraatawaan akka jiraattuu fi qabsaa. So kanaaf garaagarummaa jiru yoo jiraate isuma hiree murteeffannaa kana malee waan biraa hin jiru jechuu barbaade. KFO'n utuu aangoo qabaattee gaaffiin Oromoon deebi'a. Oromiyaan keessi nagaan taate itti yaadda. Waraanni adda bilisummaa Oromoon hiikka taa'utu akka carraa aangoo qabatte ta'e KFO'n. Galatoomi tokkummaa gaaffii ijoodha kuni. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni bosona jiruu fi suusii bosona taa'uu qabaate miti.